deebisu shakkiin tokko hin jiru. Akkuma lafee saatawwaadhaan cabsu jedhame Oromoodhaan cabsuudhaaf warri kaanis harka keessa naqatanii rakkoo hamaatiif Oromoo saaxilaat kan turan. Gaafa nagaan Oromoo bu'uudhaaf deemu jedhame Oromoon haati Oromoo, abbaan Oromoo, jaarsoleen biyyaa hunduu hin gammadaa. Warri diinota Oromoo immoo bu'ichaa taa'u jechaadha akkuma hundi keessan beektan. Kun dubbii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yeroo qondaalota waraana bilisummaa Oromoo kan turan obbo Sanyii Nagaasaa fa'aa waliin waliigaltee nagaa gochuun ibsan dubbatanidha. Waggoota 5 oliif Oromiyaan sababa walitti bu'insa humnoota nageenya mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu tureen rakkoo hamaa keessa turteetti. Kana furuuf jaarsummaa Ameerikaa, Keeniyaa fi Noorweeyfaan mariin nagaa Taanzaaniyaatti marroo 2 gaggeeffameera. Garuu waliigaltee malee xumuramee marsaa 3ffaan ni gaggeeffama abdii jedhutu ture. Waliigaltee amma mootummaan naannoo Oromiyaa fi hoogganaa duraanii zoonii giddu galeessaa obbo Sanyii Nagaasaa fa'aa gidduutti gaggeeffame maal akka of keessaa qabuu fi maalirratti akka waltaan bal'inaan ibsamuu baatus qaama 3ffaan gidduu isaanii osoo hin jiraatin kan xumuramedha. Kanaaf obbo Sanyii Nagaasaa akkas jedhan. Obbo Sanyii Nagaasaa duraan hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa ta'uun socho'aa ture. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti Taanzaaniyaatti yeroo lammaffaaf yeroo gaggeeffamullee hooggansuma kanarra ture. Boodarra ABO hooggansa waloo caasaa jedhu yeroo ibsu obbo Sanyii Nagaasaa hooggansa zoonii giddu galaarraa kaasuun tika WBO Oromiyaa gochuun akka hojiin kennameef kana dura ibsaniiru. Bakka obbo Sanyii Abdii Dhugaa namni jedhamu waraana zoonii giddu galeessaa akka hoogganu ibsame. Kana gidduutti ABO obbo Sanyii Nagaasaa icciitiidhaan mootummaa waliin hojjeta. Qondaalota waraana bilisummaa Oromoo ajjeesisuuf osoo marii gaggeessuu sagalee arganneerra jechuun erga qorannoo gaggeessinee miseensummaa fi hooggansarraa dhorkineerra jechuun ibse. Haa ta'u malee obbo Sanyiin ajaja olaanaa ABO obbo Marroo Dirribaa hooggansa nam tokkeeti jechuun himatee ABO akka bakka isaan hin buune miidiyaaleef ibsa kenne. ABO yeroo kana sababa rakkoo naamusaatiin akka of keessaa baase ibse. Mootummaan naannoo Oromiyaas naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaaf saaxilamte gara nagaatti deebisuuf ajaja zoonii giddu galeessaa waliin marii nagaa gaggeessuuf qophii ta'uu dursee ibsee ture. Kaleessa muddee tokko bara 2024 magaalaa Finfinneetti argamuun obbo Sanyii Nagaasaa waliigaltee nagaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mallatteessuu mootummaan naannichaa ibse. Obbo Sanyiin WBO bakka bu'uun waliigalticha mallatteessuu ibsuun uummata naannoo Oromiyaa nagaa dheebotaa tureen baga gammaddan jedhan obbo Shimallis. Gaaffiin jiru obbo Sanyiin dhuguma ABO bakka bu'uun waliigalticha mallatteessanii. Kana booda Oromiyaa keessa yoo xiqqaate zoonii giddu galeessaa keessa mootummaa fi WBO gidduutti waraanni hin jiru kan jedhudha. Kun taanaan gaaffiin uummataa yeroo hedduu nagaan akka bu'uuf gaafataa ture milkii argachuu isaati. Marii nagaa mootummaa fi ABO Tanzaaniyaatti gaggeeffame irratti ABO bakka bu'uun kan argaman keessaa tokko obbo Jireenyaa Guddataati. Isaan gorsaa olaanaa ajajaa ABO yoo ta'an waliigalticha mootummaa wajjin mallatteessitanii. Obbo Sanyiin dhaaba keessan bakka bu'uun mallatteessanii jedhee gaafadheera. Fayyaa ta'e waliigalteen godhame nama dhuunfaa jaarmiyaa keessaa bahee kana dura gaafatama qabu amma immoo gaafatama homa tokkollee hin qabne jechuudha. Kanaafuu waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti waliigalteen godhamtellee hin jirtu jechuudha. Waan kaleessa ta'e diraamaadhumatu hojjetame. Diraamaa afaan faajjii uumuu gartee nama jaarmiyaa bakka hin buune waan feek ta'etu tolfame. Kunis balaa gartee biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru uummanni nagaa dhumachaa jiru buqqafamaa jiru kana ittiin haguuguuf dhoksuudhaaf yoo taate malee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti waliigalteen gahame tokkollee hin jiru. Namoota kaleessa mootummaa wajjinitti waliigaltee taasisanii gara magaalaa Finfinneetti imalanii kan akka obbo Sanyii Nagaasaa kaastanii jirtu. Isaan waliitiin hooggantoonni waraanaa ni jiru natti fakkaata. Maqaa waa'ee isaanii yoo waliigalatti akkamiin ibsitu namoota achirratti argaman? Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni kun yeroo adda addaatti hanqina naamusaadhaan gartee ka jaarmiicha of keessaa baasee to'annoo seeraa jala akka oolfaman yookiin akka of gabaasan gaafatamanii didanii sana booda yakkuma isaanii gartee